السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاجرتني هردفتوني حكيمة ما نجلت ترجمتن أكم نجازني جدا إن شاء الله غيابو توكو راها كسغلي يوربن دندس أكاسونو يودن ديتن كيسة جودو شمراني تمنا مدامي جتنس ربي إنه على فسوق كمان جرتني اللي ما من إجازة جرتني رب شرطة جنراقبو يودن ديتن هاك سجل يودن تبدن بروستاتو سوق صومتني زيادة تيسا سانقبان يرو ما تناقبان هم تتين جرتي ورد إيرا ورد مكينة أوفتن جتشورة جولن أورمو تبيا هذا دار جرتن قرو كيسبتو تبيا عربا جرتن nama keenya karakkateetiin hin jiru ka baadiyyaa jirus haa ta'u kan magaalaallee akka qarqaartanii wanta inni barbaadu bittanii fi fiddanii fi inshaallah ijoolleen baadiyyaa keessatti seetu rakkataa jirti kan magaalaa jirullee gabbayee waa bitatuun sodaata yeroon tun qabaan hammaattitiin jirti akka wal qarqaartanii nama bakka inni jirutti waan inni rakkate qarqaartanii inshaallah rabbi isin haa laafisuu geessitanii fi ajrii inshaallah irraa argattan nama asitti hafee mushawara sanurraa dalagachuu dandeettanii namni yoo qabame taree wanti irraa namaaf tokko hin jiru akka lubbuu jarallee alaaka jaraa baraarta warra baadiyyaa jiru warra o'ii fiixaa jiru warra dheebotaa jiru qarqaartanii qarqaarsa gootanii inshaallah nama immoo daa'imaa wajji dubartiis ta'ee namuma kamiyyuu haa ta'u ka manatti rakkataa jiru jechuudha ka gabbayee waa bitachuu hin dandeenye waa bittanii fi akka geessitan isiniin jedha yaa obboleeyyan tiyyaa warra makiinaa ooftan keessattuu ijoolleen oromoo hedduu walitti jajjabaattanii jirtanii makiinaa bakka nama kenna 200 geessitan nama biraa birrii 50 geessitanii waliif laafaa nama asitti hafee bu'aa tokko irraa buufatuu dandeettanii lubbuu jaraas dhaqqabaa warra baadiyyaa jiranis jechuudha. warra baadiyyaa shorxaa jalaa dhiyeessuuf hallayyaa keessa galee qilee keessa jiraachuu jechuudha. Akkasisanillee akka quba qabaatanii qarqaartan kabajaan isin gaafadhaa warri makiinaa bareedaa ooftan warri algaa gaarii ciiftan warri muka ifa jala qabbana jala ciiftan jarallee akka nuu yaadattan obboleeyyan teenata baadiyyaatti rakkataa jirtu akka nuu yaadattan kabajaan isin gaafadhaa. Inshaallah yoo nu kareeffattanillee dhiifama guddaa isin gaafadhaa. Ijoolleen muslimaa sooma kanaa gadi jabaatanii soomtan gadi fageennan inshaallah isin yaadachiisa rabbiin waa dandeessisu rabbiin irraa haa jaalatu rabbiin inshaallah nama ajrii irraa argatu nu haa godhu namni tokko wanta tokko niyyaadhaan yoo godhanneef ajriin argatu rabbi niyyaa nu haa tolchu inshaallah kunoo kaa suuqilleen tana fakkaatti waa bitachaa jirra رب نورا جالت ورب شرطان نورا قابو ججران نورا قابو حاجة إن شاء الله نفيك نفيني قال جنة رب نورا قابو جنين جرا جبا وكجرتني تو والقرقارا والبرقابا والبدي وما قامن نام نجتشو يو ولدين وبراتي تودن ذا هدو التجابات شو قلنا وليف جباتشو قمنا والجمسو قمنا بكا جرتي وليف يادو قمنا سنجرا إن شاء الله جبادا يرون تنجد جباتتين جرتي الأرقا وجي ولتن جباتنا ورون المو والقبسيسا جرتن ورونو تاتني نما حوالا إرقو قبسيسا جرتن نما برسني حوالو شرطة بوليسين تنين بيتو isinuma waliimeetanii wal qabsiisaa jira kun aad maleedha nama mallaqa ergu tokko hawaalaa wajjin hin qabsiisina yoo nama san dhimma dhuunfaarraa qabaattan karaa dhuunfatiin tokkoffaa hiree ilmaan isaa hin balleessitanii lammaffaa hiree nama isarraa waa ergatu hin balleessitanii sadaffaa ammoo isaa sanuu mana hidhaa keessatti azabama malee garullee hin danda'u namni hawaalaa wajji qabame nama birrii wajji qabsiiftan nama hawaalaa dalaga jettanii shorxatti himtanii wallaahi rabbi isin haa qajeelchu ijoolleen oromoo ta'aa biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtan keessattuu wanti akkanaa wanta balaleeffatamuu qabu irraa of eegaa isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa
alagaaf kennitanii waliin dabarsinaa. Alagaan biyyattis nu nyaata biyya ambaattis Oromoo nyaata jechuudha. Oromoon dabarsitee wal kenniti namaaf. Akkasii dabarsitanii waliin kenninaa. Waliif jabaadhaa waliif tumsaa yoo waliif tumsuu dadhabdani wal miidhuuf hin deeminaa. Namni tokko yoo fedhe walii waa godha yoo wal jibba addaan goree jiraata jechuudha waliin hin kutinaa.